jiru erga dhiyootii kun guddaadha. Namoonni 750 ol immoo kutaa wal'aansa addaa barbaadan keessa jiru. Ministeerri Deetaan Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajee Dhugumaa tamsa'inni koronaa vaayirasii deeltaa miidhaa guddaa geessaa akka jiru guyyaa kaleessaa miidiyaa biyya keessaaf himaniiru. Akka fakkeenyatti Jimmatti kanneen guyyaarraa qorannoo taasisan keessaa walakkaa ol irratti koronaa vaayirasiin argamu giddugala yaalii hatattamaa wiirtuu tajaajila koronaa vaayirasii yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hojjetaa kan ta'an obbo Tamasgeen Qaabataa BBCtti himaniiru. Lakkoofsi dhukkubsattoota dabalaa jiraachuusaa namoonni dur sartifikeetiidhaaf namoota karaa deeman yookaan biyya alaa deemanidha. Amma garuu namoonni dhukkuba kanaaf of sakatta'amuu kan barbaadan dhaabbilee fayyaa dhuunfaan illee koronaadhaaf akka isaan sakatta'aman barbaachuun lakkoofsi dhukkubsataa dabaluun lakkoofsi poozitiivii illee namoonni dhukkubaaf guyyaatti sakatta'aman yeroo itti zeeroo ta'ee ture jira. Akkasumas immoo kutaa yaalii koronaa vaayirasii keenya cuunee yeroo itti ture jira. Yeroo ammaa kana garuu namoota 22 keessaa namoonni 16 fakkeenyaaf guyyaa har'aa poozitiiv ta'aniiru. Kun lakkoofsa guddaadha jechuudha. Parsantii guddaadhaan parsantii 50 ol namoota sakatta'aman keessaa poozitiiv ta'uun gara deeltaa vaariyaantiitti geessa. Garuu sakatta'iinsa yookaas qulqulleeffannaadhaa fi ministeera eegumsa fayyaati kan eegnu jechuudha. Dr. Taarikoo Asaffaa ispeeshaalistii ICUdha. Yeroo ammaa hospitaala Eekaa Kotabeetti itti gaafatamaa kutaa ICU jechuun kutaa dhukkubsattoota wal'aansa addaa barbaadaniiti. Hospitaalli kun bakka dhukkubsattoonni koronaa vaayirasii qofti yaala itti argatanii fi Finfinnee jirudha. Yeroo ammaa kana infekshiniin COVID kun garmalee dabalaa jira. Dambaliisa sadaffaarra kan jirru. Isa lammaffaa fi isa tokkoffaatiin wanti adda taasisu baay'eetu jira. Isa ammaa kana jechuudha. Tokkoffaan haalli faca'insa isaatis garmalee saffisaadha. Isa yeroo dambaliisa yeroo duraatti fi isa lammaffaa faana yoo wal dorgomsiisu jechuudha. Lammaffaa immoo namootni yeroo baay'ee akkuma dhaga'amaa jiru namoota umuriidhaan xiqqoo olii kanii fi dhibee dabalataa qaban COVID kun dura kan hammaachaa ture. Amma garuu namootni umuriidhaanis dargaggeessa ta'anidha baay'inaan kan hubamaa jirani. Isa biras darbee keessattuu dubartoonni ulfaa baay'inaan isaan kan yeroo darbeerra kan isaan dhibee kanaan hubamaa jirani. Wanti addaa inni kan biraa immoo saffisni isaas garmalee saffisaadha. Yeroo baay'ee namoonni guyyaa 5-7 tokko waan akkasii turaniiti yeroo baay'ee kan hospitaala dhufaa turani. Ammaan tana yoo ilaallu guyyaa mallattoo arguu jalqabanii guyyoota 2-3 keessatti baay'inaan oksijiniin qaama isaanii hir'atee tajaajila veentileetaraa fi oksijinii argachuuf tajaajila yaalaa argachuuf gara hospitaalaa kan dhufanimma. Walumaa galatti haalli amma irra jiru biyyi keenya irra jirtu gaarii miti infekshinii COVID kanaan wal qabatee jechuudha. Soole kutaani ICU yookiin immoo kutaa wal'aansa addaa bakka argamu kan hospitaala Eekaa Kotabeenatti hooggananaan jettanii lakkoofsi namoota isin biratti wal'aanamaa jiran meeqaa tarii booda kan lakkoofsa dabaleera? Eeka amma akkuma sirriitti jira kutaa ICU tikilaayideetti kan jirutu jira. Kutaa namootni dhibeen kun itti jabaate ciisanii yaalamanii kana dura gara siree 16 waan akkasiitu ture kan yeroo calqabaa fi beellamii lammaffaa irratti ittiin yaalaa turre. Kutaa kana keessatti duwwaa amma gara sireewwan 32tti babal'isneera. Amma sireewwan kunniin hunduu qabamaniiru. Veentileetaroonni nuti qabnu gara veentileetaroota 30 hospitaala kana keessatti isaanis qabamaniiru. Sireewwan jiran hunduu kan guutanii fi meeshaaleen yaalaaf tajaajilanis yeroo itti guutanidha. Yeroon ammaa kun kan argamu. Lakkoofsi kun wanti si dinqisiisu kan dabale torban tokkoof torban lama gidduuttidha. Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii fi du'anii booda kana maaliif dabale? Hospitaala Tuqur Ambassaa kan Yuunivarsiitii Finfinnee jala jirutti barsiisaa fi ispeeshaalistii ijoollee fi daa'immanii kan ta'an Dr. Sisaay Lammaa sanyiin koronaa vaayirasii hammaataa ta'e biyya seenuu fi sochiin uummataa dabaluu akka fakkeenyaatti kaasu. Of eeggannoon COVIDiif godhamuu malu seeraan godhamaa hin jiru. Inni kun sababa tokkodha. Inni lammataatti sababni egaa kan ministeerri fayyaa torban darbe beeksisetti Dr. Leeyaan akka nutti himanitti deeltaa vaariyaantii ni jedhan yookaan inni gosa COVID-19 kan ta'e inni deeltaa vaariyaantii jedhan inni daddarbeen isaanis akkasumas immoo namoota miidhuudhaan intermsiiveriitiidhaan deedilii ta'uudhaan biyyoota biraa irratti akka mul'achaa irra jiru irratti biyya keenya keessatti egaa inni sababa tokko ta'uu danda'a. Inni argamuusa deeltaa vaariyaantiin kun argamuusa sababa tokkodha. Kan biraa namoonni akka
akka barbaadamutti egaa talaalli fudhachaarra hin jiranii namoonni sodaa adda addaa yaaduma dogoggora adda addaarraa kan ka'e seeraan fudhachaarra hin jiran. Isa kanadha wanti akka ogeessa tokkotti hubachaarra jiru. Inni dursaan inni guddaan garuu namoonni of eeggannoo dura godhachaarra turan sodaarraa ta'uu danda'a. Itti baranii itti barreerra amma badeera waan akkanaa inni jedhu namoonni akka of dagatan godheera. Inni kun immoo sochii karaa adda addaa amma akka biyyaatti ayyaana wal qabatee hiriira adda addaatiin wal qabatee fulbaana kana birraan bari'uurraan kan ka'e sochii nama baay'ee dabaluurraan kan ka'e egaa haala yaaddeessaatti dhufaarra deejjira jechaadha. Amma oduun gaggabaaboon sinitti qooda Itiyoo Telekoom keessaa harka 40 gara dhaabbata dhuunfaatti dabarsuuf gurgurtaan aksiyoonaa dorgomtootaaf banaa taasifame. Dhaabbileen teknoolojii haaraa fiduu danda'anis dorgomicha irratti akka hirmaatan ministeerri faayinaansii Itoophiyaa affeeree jira. Sudaanitti namoonni 80 ol balaa lolaan du'an dubbii himaan mana maree eegumsa lammiilee Sudaan roobni waqtii gannaa namoota 84 ajjeesuu fi 67 immoo miidhaan geeraa jedhan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Afrikaan talaallii Covid argachuun boodatti haftee jedhan. Biyyoota Afrikaa lama qofatu uummata isaanii harka 40 talaaluun galma dhaabbatichi isaanii kaa'e fiixa baasan jechuun dubbataniiru. Oduu biraattan ja'a dhiyoo kana aanaa bulan naannoo Beenishaangul Gumuz jirtuu fi irra deddeebiin ajjechaan itti raawwatutti humni addaa naannoo Amaaraa bobba'ameera. Kun akkamiin ta'e jennee hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Olbooroo gaafanneef deebii kana kennan. አማራ ክልል ልዩ ኃይል በሁሉም አካባቢዎች ላይ በአሁኑ ሰዓት በእኛ ክልል yeroo ammaa naannoo keenya bakkee hundatti wanti adda ta'e hin jiru. Humni addaa Amaaraan alatti humni addaa naannoo Gaambeellaa komaand poostii Beenishaangul hundaa'e jalatti ramadamee nagaa kabachiisaa jira. Humni addaa Kibbaa fi Sidaamaas ni jiru. Sababa kanaaf humni addaa naannoo kamiyyuu komaand poostii jalatti socho'a. Akkuma beekamu Beenishaangul keessa hidhi haaromsaa guddicha Abbayyaa akkasumas shiroo keessaan adda bilisa baasa uummata Tigraay TPLF karaa Sudaan cabsee seenuun lammiilee nagaa fi hidhicha irratti haleellaa raawwachuuf ni yaala. Sababa kanaaf qindoominni fi yeroo wal gargaaruun barbaachisudha. የጋራ ርብርብ የጋራ መቀናጀትና ትብብር የሚያስፈልግበት ወቅት ነው። Obbo Abiyoot sababa humni addaa Amaaraa booda kana naannicha akka seenu taasifame yoo ibsan uummata obbolaa ta'edha. Naannicha waliin hojiiwwan garaagaraa akka waliin hojjetanis himaniiru. Waggaa darbe irra deddeebiin ajjechaan jumlaa akkasumas walitti bu'iinsi dhalatu isaarraa kan ka'e naannoo Beenishaangul Gumuzitti komaandi poostiin hundaa'ee hojjetaa jira. Ta'us ammallee haleellaan darbee mudata. Naannoo Amaaraatti sababa lolaan namoonni qeerraa buqqaan hedduun kan jiran kibba Walloo magaalaa Dasseedha. Kanneen keessaa haadholiin dhuunfaa fi deessuun baay'een ni jiru. Addee Ayyaal Sammaa bakka dhalata isaaniirraa kaampii buqqaatota ga'anii guyyaa 8ffaatti daa'ima godhatan. በጣም ገርመምሳ ጥርቃኔ የገባ ነው ንገዴ ገባ እንፍጅ ያሰገሊት ኤኒ ቄኩ ሃራ ጀደምራ ከነምበ ዳይሙ ወጋለማ ባዴን ከራው ለካ ሚላን ከራው ለካ ኮንኮላታ ዳንዴኔ ደሴጌ ስሬክሬፈኔ ብሉ የርገጀል ቀምኔ ቦዳ ገረ ካምፒትን ፊደኒ አስዱፌ ጉያ ሰደት ተፋረት ሚቱን ነቀበቴ ቢርቱ ፈያ ደቄን እንተለደ ኩንስ ሙጫር ፍፋኮቲ ኢጆሌኩ ሰዲፊ አባው ወራኩስ አስማጅሩ የሮ መነት ዳቱሬ ናቀለሜ ዋን ሁንዲ ጎደሜቲ አመጨልሴ ታዬ መከሮኒ ፊሩዚ nutti darbatamu manyaachaa jira. Nama 30 wajjin jiraachaa waan jirruuf otoo iddoo gaarii na dhaqatanii jedhee gaafachaa jira. Buufataalee buqqaatota kana keessatti ija tokko darbe qofa haadholiin 100 ol dahuu isaanii itti gaafatamtuun waajjira fayyaa godina Walloo Kaabaa addee Salaamaawit Ayyaalaw BBC'tti himaniiru. ያው ካሁን በፊት እንደዚህ ጤና ተቋማት ከስለ አገልግሎት ሲሰጡ በነበረበት ሁኔታ yeroo dhaaboti fayyaa godinicha tajaajila kennaa turanitti giddu galeessaan godina Kaaba Walloo keessatti ji'a tokkotti haadholiin 6,000 ta'an ni da'u ture. Karaan otoo hin cufamiin dura qe'ee isaaniirraa buqqaanii kanneen gara magaalaa Dassee dhufan keessaa haadholiin 118 kaampii keessatti da'aniiru. Warri kaan garuu gara godina ollaa jiranitti deemuufis amma maalirra akka jiranis
quba hin qabnu. Kana malees akka godinaatti namoonni qoricha sukkaaraa fudhatan 18,000 jiru. Warreen qoricha farra HIV fudhatanis 20,000 olidha. Dhukkubsattoota TB 1,000 olis qabna ture. Kan dhiibbaa dhiigaas akkasuma. Namoonni kunneen egaa qoricha of harkaa hin qabani. Waraannis otoo ittiin qophaa'in irra dhufe gatii ta'eef waan godhan hin jiru. Nuti dhaaboti fayyaa federaalaa fi addunyaa dhimma kana akka furan gaafanneerra. Garuu namni furmaata fidee gara achii deeme waan jiru miti. ሰርቪሱን ደሊቨር እንዲያደርጉ ግን እስካሁን የተሰጠም ነገር የለም። Haliilaa finciltoonni Tigraay naannoo Amaaraa fi Afaaratti bananiin lammiileen 100,000 lakkaa'aman qeerraa buqqa'uun ni yaadatama. Irreecha malkaa hora Finfinnee fi hora Arsadii Barnaa irratti uummanni hundi akka hirmaatu banaa ta'uu murteessuusaa gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksise. Ayyaanichi bara darbee sababa weerara koronaa vaayirasiin namoota murtaa'e qofaan ture kan kabajame. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Gobanaa Hoolaa dhimmi nageenyaa fi koronaa vaayirasii qaamolee dhimmichi ilaallatuuf kennamu BBC'tti himaniiru. Hora Finfinneetti hora Arsadiitti irratti irreessi bara kan guutummaatti hawaasa Oromoo kan keessa jiru kan biyya alaa jiru walitti qabee akkasumas sabaa sablammii naannoo jiru walitti qabee akka duraanitti oduuwwan tokko keessaan keessee jirra. Haaluma kanaan guyyaa 22 hora Finfinnee irratti durbaana guyyaa 23 wiirtuu sirna gadaa kan taate Bishooftuu Arsadii irreessan. Tole haala kamiin kabajama kana dura waggaa darbee namoota muraasa qofaatu hirmaate kan komii dhiyeessanis turan inni baranaa akkamii? Ummanni Oromoo kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru ummanni Oromoo ta'e Dabuub, Benishangul, Gambeellaa, Amaara, Sumaalee, Affaar tokko akka duraanii sanitti irratti hirmaataa wanti irreessaa godhamu hunduu hin godhamaa siin jedhaara. Egaa amma koronaa lakkoofsa Itoophiyaatti dabalaati jira. Isaafoo eegumsi akkamii taasifama? Akkamii walii galtan? Dhimma nageenya magaalaa Finfinnee, dhimma nageenya federaalaa, dhimma nageenya Oromiyaa, kan nageenya uummata kana guyyaa 2 akkasumas darii geggeessuuf akkasumas uummata kana nageenya kennee jirra. Baay'ee fayyaatiin wal qabatu. Uummanni keenya akka xiyyeeffannoo argatu dabalii dhibee kana hubatee waarratee akka danda'ametti orienteeshiniin akka kennamuuf uummata keenya kallattiin akka kennamuuf uummata Finfinneetti seenu uummanni hedduu uummata miliyoona 10 olitti irratti argama jenneeti kan yaada qabnu. Eegumsa fayyaa Finfinnee, biiroon eegumsa fayyaa federaalaa, biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa kanalleen qooda isaanii uummata kana jiruuf jireenya isaa tiksuuf uummata kana fayyaa isaa tiksuuf akkuma nageenya kenninetti waa'ee fayyaatis kanaa kenninee jirra guyyaa irraa gamtaan abbootii gadaa. Tole eenyu taatanii mari'attanii murteessitan murtee kana? Abbootii gadaa fiixee gamtaa abbootii gadaa dabalatee gamtaan abbootii gadaa ardoolee jiraa 8 dabalata 9ffaa Oromoo dabalatee qaama nu deeggaru waliin guyyaa irraa kanarra geenyee jirra. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa xumurameera kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheessite Firaa'ol Balaayii boroo walitti deebinaa halkan gaarii.